بولا عندك هنا تقول هذا فاتين عن جنيتي وين فكر نانجلي كاد فكر جتوا وانا كده أما لالي إنسان قتك هذا فاتين عن جنين بقوانو فيتي نانجلا سو هكذا ما فكر وانو فيكو نانجل مالي هذا فاتين hanga amma manama keessan jira ofamuun dadhabe miira adda waan fadilo waan yoga qotiyo way yoga waa isin jala badani nagaafachuudhaaf dhufte ganda keenyatti ollaa kenna ollaa takka jiraan nooyina fakkaate bar maal jettee haadha faate naan jedhe okay maqaan sii baasa siifin moggaasa maqaa yalla naa moggaas maqaa ajaa'ibaa sii kannaan Faatumaayye thank you qaalii namaa Flavor Fileebari. Fileebar. Fileetii barii. Ati haa si filadheeti hundar. Okay. Fileebartii. Hundarra si. Sabbaa kiyyaa dhaqaamu. Amma Kanaadaa kaansilii godhee dalayyuu kee qajeeluun. No amma maal akka eegalame ni beektaa baadawwee. Fakkeenyaaf ijoollee UK maal akka godhu jirtuun si'im. Biyya tana jaartii isaanii fidurra. Jaartii isaanii Kaanaadaatti ergu turre iisii gale dooraala kuma kudhan or dooraala kuma 8 qofa ni dhufa ni kaani gorannaa Masritti saayiboota kiyya hedduu jira biyya Masrii DJ ni jira aruuza bareedaa tokko goranneetiin ispoonsara asii nama jajjabaan qabaan koomunitii Kaanaadaa keessa namoota hayyuu namoota gurguddaan beekaatis akkuma maqaa qabdutti Fileebarii haadha manaa Jaalfaatilooti waan ofiitii barjaansii gale sirri ilaalama. Anis ammoo Kaanadaa dhaquun danda'a waan ta'eef qaamaan dhaqeetiin dhimma kee maalirraa akka jiru jala deemasii gala. VIP'n godha akka dafee dhumu waan ta'eef. Gisee san dhagaa tokkoon shimbirroo lama. Eegale Kaanadaan amma akkasitti biyya dhugaadhaa. Hanga jechuun laaligaa hanga borosoosiin jedhu mateetiin Kaanadaa deemutti jechuudha. Yoo diqqaate jechuudha marraa 3 yookaan 4 dhufuu qabda. No every week torbaan hunda. Torbaan inni hin dhufaan. Amma dalagaan inni an dalagu amma akkasittiin dalaga. Xiqqoo booda ammoo dalagaan kompiitaraan taa'ee dalagu achuma taa'ee achuma dalagan. Damoosni kiyya achuma naasee namaan laga biyya kanaatiin. Manni achirra qishaa hoteela malee manaa hundeenyu sii gale. Dubaayitti investimentii appaartaamaa 2-3 goona maqaa keetiin. Dooraalaan kireeffamaa akaawuntii kee keessa seenaa. Quraana jettee margoota deemtee quraana kan qaraatu dhugaa sitti fakkaataara kanaan jettu maal na fakkaataara ree dhugaan natti kan fakkaanne. Dhugaa sitti fakkaataa jira naan jettu. Kaawwaa wayiitos jala jira rafne. Maal ati silaan gisee akkana inni haasa'u kana sokkeetti wayiitti saqqaanii haasa'aa raaf sitti fakkaate moo miimoriin haasaara sitti fakkaate yaa dhugaa dhahee of course gudii dhaabaa. Ani waan inni itti amanu takkaa jira. Keessattuu ati nama akka keetii kana harkadhee si galee bawaasaa bafazaazaa adallam si galee ani wanni akkana laffee dalaguuf haadha mana kiyyaatiif lubbuutii fi ilmaan kiyya qafuudha duraa mee yaadaa mee Jaalfaadiloo fi haati Jaalfaadiloo fi Fileebar wal fuudhanii haati mana kiyyaa kabajamtuun tiyya wal fuune daa'ima akkam akka qabu. Garuu haadha faate astaghfirullah dhiifa manaa godhikke rohee I'm sorry akkasitti irra deebi'ee si yaamu fileetii. Rakkoon qabu adiidha yeroo tokko ilmaan keenya akkasitti baay'ee irra bareedinaa. Osoon fedhiin wantoonni ati jettu yookaan osoo hin yaadatiin wantoonni ati jettu nan aarsu waan ta'eef rakkoo takka qabu. Okay na dhagee waan takkaan siimaa asirratti. Ameerikaa feetamoo Kaanadaa feetamoo UK feeta. Ani as waan ofii koo ani amma siin fuudhuuf qophiidha. Ammas akka dhageetti odeeffannoon ani qabu diyaasporaa gisee taate gabbarritti jabaataa jaan. Yoo fakkeenyaaf gaafa maatiidhaan wal bartu akkamitti wal bartaan beektaa? Akka nama biyya Ameerikaa turee ta'ee biyya galeetitti akkasii wal bartaan. Amma jireenyi kan qe'eessa jireenyi kan jireenya kiyya amma ka jiraataa jiru ani biyya keessa akka nama amma biyya keessa jiraatartutti wal barta maatiidha. Warra soddaa kiyya waan takkittii gaafa gabbaraa sanii jee soba guddaa kanatti sobuun gaariidha. Adamma akkasii taanaan warri kenna kun samiisanii lixa.
gabbara san hunda gabbara akka ati gabbartuun fedhu kaani. Jechuun eebaraan amma laal haga haqimiin kiyya dandeetti numa tattaaffadha sii galee tokkoffaati bareedduudha. Ammas gaa namni walii lama sii galee namaati ati nama orjinaal. Feeka odoon taane orjinaali. Ammas akka odeeffannoon an qabutti dubartiin arsii si heerumte taanaan si heerumte. Si heerumte taanaan. Soofanii ma jirti heerumte taanaan. So kanaafuu. Waamee qabsilee bulla amma harargee nama ka harargee manamaayyuu hin tumu. Ka arsii bargisee tumeetiin jedhu jaartii tana bar. Dhukkee irraa kaasee shabbeena kanaan bilcheessee tume ganama lafaa kaatee bakka buna dhaamaa tolu. Wallahi bar. Ka bilchaattee akkana gadi taa'uu hin dandeenye kun dhaabbattee akkana buna tumtee ganama laal dhaabdeetuma marqiteetuma subii gizee laali. Subii sa'aan 12 gizee taatu quluun tun jechuudha ta bunaa tuni. Asii uffata keessaa oola arti. Dhukkeen irraa kaatee halkan akkasitti. Garuu aadaan teenya takka bar dhugumatti amma Harargettis baadiyyaa keessatti akkasuma ni beekta. Warra magaalaa. Amma diyaasbooraa bira garuu waan akkas hin jiru bar. Amma maali beekta? Inni asii takka kabale taanaan achi caammaa badhatte itti kaate. Kammaa takkaaf takka ta'e. Ammoo dubartiin arsii akkasii miti. Dhukkeen irraa kaatee tumamtee jechuun keessattuu biyyaa. Amma warra biyya arabaa kanneen ammallee numatuma warra biyyaa ammallee warra amma fakkeenyaaf akka magaalaa keessa Shaashamannee Asallaa magaalaa keessa warri jiraatu amma. Ana maazariiti jechuudha faazariin kiyya. Shabbeen al duuba san jechuudha duuba san dhaabatee afoo kan as dha'ee. Asiin jechuudha haalangee hiddisii itti oolee baqatte. Baqa kana. Dur mo'am. Dur jechuudha. Baqattee kana akkana addaan dhootee keessaa dhiinni kun laal ititaan kun keessaa uttaate. Hin deemu. An duutee jirtii mi fayyadu asii fiigicha kana laali warra isii dhaqeeti magaalaa bu'eeti. Eessummaan ta'e takkitti isii hambisee walitti haree fite. Maal jaalladha? Reeffaan galadha jedhee. Yoo bulee dhufee beeki ganama gisee dhufu horii elmatti. Numan laalee guusuma gubadhu jedhise. Amma achi warri lolan kaagattaa udidanii farda gadhiisuu didanii maal jechuu didanii. Booda lamuu maal godhasi fakkaate isii yoo gaafatan mukooyi osoo falaxu munni sun uttaalee na falaxee. Mee wallaahi. Wallaahi akka jettee qaanyessite. Seenaa moo seenuma dhugaa dhufii maa jirta warabii? والله ربي نسينا كاسين وفوي قدري جنا بوليس ما تقولوا تالي نسينه أبانا بيجرا وان أبانا لا يسيتي جده جد نواكت بس أم فازارين كي يلي تايرو سني أنا هنگا فوان تيف ديبي مازاري نبيرا تنتم نيوز ملي هالكن تواني هالكا هولو نني يوكا مو أنا رفيقا يوكا صافا فانا أتي مال سنجي غافا سنجزي دبين خون كبنا Ani akkasi belbelee warra dhaqee nachi hoona yeroo akkasuma jidduu sanitti kaasareen alfaazariin kun na liqimsuudhaaf. Moota namoota kan ta'a ijoollee haadha dhiiga argitee kennaan akkasi badarraattee dhufte naan jedhan. Mee maal ta'u akkasi jidduu sanii na kasaarse. Lamuu garuu sanfaazarii nanaa fi ana biratti deebee maatanii hin beeku. Jaalattuutiin mee maaliin siin jaa? Gaafiin taane nama gaafattanii maan dhufne naan jin dhokke ayyee mee qooyate eenyu? Obboleeyyan keenya fooloo godhaa. Sumayyaa jaalattuutiin ta'ettu tana fooloo godhaa ayyee. Ayyee kunoo amma gaafiin teessi deebite. Qoifaa waan ofii koo warri duraan akkasiin jiru. Haadha baatee meebsi shaan fooloo nuu godhadhu akkasiin jiru. Waa'ee binti tanarratti bariisa jaalbatiidota asiin duraa takka yaadadhaa bar. Waa'ee bintii kana yaadannoo qabda. Mee yaadannoo akkam qabda? Sii kaabar gaafa wallaahi gurbichi kun akka inni itti buqqee jafatettee viidiyoo sirra hojjetee takka beektaa? Intalota akka shaawara hojjetanii moo maal gootan ati yeroo san? Gaafa michiyoo maqaa siitiin irraanfadde gaaf tokko geema taphannee